Hayi akkam jirtu. Gaaffii namoota hedduu kan ta'e karaa ittiin onlaayinii irraa qarshii argannu nutti agarsiisi jettanii hedduun keessan na gaafattu. Kanaaf guyyaa haaraa kana gaa'onti isiniif qabadheetti dhufee haala baay'ee salphaa ta'eetiin akkaawuntii qofaa kireetii godhachuudhaan karaa ittiin qarshii argachuutii dandeessan kanan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Baay'ee tokko karaa hedduu salphaa ta'edha. Sababni isaa immoo akkaawuntii qofaadha kan isin kireetii godhattanii saniin booda daataan keessan banaadha taanaan inni baakgiraawundiidhaan yeroo isin hojii hojjettan yeroo sirraftan inni qarshii isiniif ni hojjeta jechaadha. Kanaaf egaa haala baay'ee namatti toluu fi salphaa ta'edha kan isiniif qabadheetti dhufee kanarratti immoo dhugaadha jechaadha. Ofii kootii teestii godhee kan birriinii kaffala jedhee itti amanee dhibbaaf dhibba kan hin mirkaneeffadhe qofaadha jechaadha kan hin chaanala kanarratti isiniif dhiyeessu. Kanaaf haalli hundisaa akka isiniif galuuf hanga xumuraatti osoo hin nuffiin sirriitti daawwadhaan isiniin jedha. Please gamanumaan wanti isiniin jechuutii barbaadu namoonni hedduun osoo viidiyoo hanga xumuraatti obsaan hin ilaaliin gaaffii nama gaafachuudhaaf ariifatu jechuudha. Please hanga xumuraatti osoo addaan hin kutiin sirnaan daawwadhaa yoo na fayyada jettanii yaaddan viidiyoo kana immoo laayik gochuutii hin dagatina. Yoo isin laayikii hedduu viidiyoo kana irratti kennitanii torbee kana hojii onlaayinii wajjin kan wal qabatan baay'ee isaa viidiyoo kan isiniif gadhiisu ta'a waan ta'eef isiniin jedha. Amma eegallu. Okay guys, qarshii kan ittiin hojjennu onlaayinii irraa gaa appilikeeshinii isa kanadha. Aappiin kun qofaa isaa miti jechuudha kan inni hojjetu. Weebsaayitii isaanii wajjinidha jechuudha kan inni dalagu waan ta'eef isteeppii koo sirriitti hordofaan isiniin jedha. Egaan liinkii isaanii kan weebsaayitii orijinaala isiniif kaa'etan jira jechuudha description box jala. Viidiyoo amma ilaalaa jirtanii barreeffama isaarra yoo tuqxanii haala kanaatiin gad isiniif ba'a jechuudha. Description jechuun iddoo kanadha. Kun haala kanaatiin yoo ilaalaa jirtu ta'e viidiyoo bakka kanarratti tokkootiif ni tuqxu haala kanaan gad isiniif ba'a. Bakka kanarratti liinkiin isiniif jira jechuudha. Koomentii jalqabaarrallee isiniif kaa'etan jira. Kanaaf maal gootu liinkii kanarratti tokko tuqa. Sababni isaa maaliifi akkaawuntii kireetii godhachuu qabna jechuudha. Akkaawuntii mataa keenyaa uummachuu qabna. Kanaaf gara kanaan of fide jechuudha. Liinkiin isiniif kaa'e appilikeeshinii isaanii instaaliin godhinaa jalqaba. Sababni isaa weebsaayitii isaanii irratti galmaa'uu qabdu waan ta'eef ergii weebsaayitii isaanii irratti galmooftaniitu appilikeeshinii isaanii fayyadamtu. Okay, kanaaf iyyuu maal goona ergi gara kanaa dhufnee saa'in app bakka jettu ishee kanarra ni tuqnaa jechuudha. Kanarra akka tuqneenis gara peejii itti aanutti haala kanaatiin nu dabarsaa jechuudha. Bakka kanarratti yoo kanaan dura galmoofnee jirra ta'e iimeelii keenya paaswoordii keenyatti galchina. Yoo haaraadha taane immoo saa'in app bakka jettu ishee kanarra tuqnaa jechuudha. Ishee kana argaa jirtu dheetii yaada kanaal tokkotiif ni tuqxu akkuma gartan kanarra nu fideeti jira jechuudha. Galmeen isaallee baay'ee tokko salphaadha. Kun ogaa addan irratti haala anammas itti agarsiisu kanaatiin ni galmooftu jechuudha. Jalqaba irrattis wanti isin gootan human kan jettu ishee kana tuquutii hin dagatina. Kana tuqxaniitu veerifaayi gootu jechuudha. Fakkeenyaaf wanta isin gaafatu anko amma mootorsaayikilii na gaafate mootorsaayikilii tuqeen veerifaayi bakka jettu ishee kanarra al tokkootiif nan tuqaa. Kun akkuma gartan raayit godhee na dabarsaa jechuudha. Lammata irratti immoo bakka kanaa ishee kanarra tiikii gochuu hin dagatina jechaadha. Raayitiitti godhattanii bakka jalqabaa kanarratti immoo maqaa keessanitti barreessitu jechuudha. Anamma kan kootti barreeffadheetiin jira. Lammata irratti iimeelii, sadaffaa irratti immoo paaswoordiin itti barreessee jira jechuudha. Paaswoordiin keessan bakka kanaaf bakka kanarratti jechuudha wal fakkaataa ta'uutii qaba jechuudha. Wal fakkaataa ta'uusaa ergi mirkaneeffattanii rajistar bakka jettu kanarraa ni tuqxu jechuudha. Achi booda gaa kun akkuma gartan veerifaayi akka nuun goonuudhaaf iimeelii keenya liinkii nu ergameetu jira jechuudha. Kanaaf wanti nuun goonu gara boodaatti deebinee dhaqnee iimeela keenya keessa ni seenne jechuudha. Iimeela keenya keessa akka dhufneenis kun akkuma gartan liinkiin nu dhufe isa kanadha jechuudha. Yeroo hundumaa immoo iimeelii keessan isa sirriidhaan galmaa'uutii qabdu jechuudha. Appilikeeshinii isinitti agarsiisaa jiru kana siistama guyyaa irraa kana. Kanaan achi liinkiin kun isiniif dhufu veerifaayi gochuudhaaf ni rakkattu jechuudha. Amma kun akkuma gartan egaa veerifaayi kan jedhu tuqeen jira. Liinkii kamiin seentanaan jedhee kiroomiin filadhee akkuma gartan guutummaa guutuutti veerifaayi ta'ee hojii naaf eegaleeti jira. Iddoo kanarraati 00 jechaatii jira jechuudha. Egaan akkuma gartan gubbaa kanarraati mallattoo tuqaa sadii jirti. Ishee kana tuqnee appilikeeshinii isaa buufannee itti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Kun akkuma gartan haala kanaatiin wantoota hedduu jiras keessaa liinkii faa sheerii goone karaa ittiin birrii argannu hundasaayyuu isinitti agarsiisa. Okay, appilikeeshinii isaanii argachuudhaaf maal goona gubbaa kanarraati mallattoo daawunloodii jirti jechuudha. As keessaa kun akkuma gartan weebsaayitii isaaniirraatu appilikeeshinii isaanii buufanne jechuudha. Isa seera qabeessa nogaa appilikeeshinii isaanii inni seera qabeessi isa kanadha jechuudha. Addanarraa akka gosa barbaannetti buufachuu ni dandeenya. Kompiitara kan iPhone irratti hojjechuu danda'a jechuudha. Maakii kan jennu Mac OS irratti hojjechuu danda'a. Akkasumas immoo operating system isaanii kan Windows ta'an irratti hojjechuu danda'a. Play Store irraa illee buufachuu dandeenya jechuudha. Amma gaa
warri Play Store isiniif hin hojjenne ni jirtu waan ta'eef iddoo kanarratti Android APK kan jettu kana yoo tuqxanii direct jechuudha gara Play Store osoo hin deemin bilbila keessanitti gad buufachuu ni dandeessu. Kanaan install godhachuu ni dandeessu. Warri Play Store keessan isiniif hojjetu immoo kunoo as tuqxanii kunoo akkuma agartan Play Store irraa direct gad isiniif bu'aa jechuudha. Okay. Ergi kana xumurreegaa application'icha ergi install goone keessanii seenne jechuudha. Hojii jalqabuu fedhaa jirra waan ta'eef ergi keessa seennes kunoo akkuma agartan start earning kan jettu ishee kanarra ni tuqnaa. Bakka kanarratti maalitti galchina jechuudha. Emailii fi paaswoordii sila galmoofne itti galchinaa jechuudha. Amma kan koo itti galcheetan jira. Amma gaa wanti gochuun irraa eegamu loogiin godhee hojii eegaluu qofaadha. Wanti hojjedhu wanti addaa hin jiru. Baay'ee tokko salphaadha. Qarshii argachuudhaa fi hedduu tokko salphaadha jechuudha. Garuu gaa yeroo loogiin gootanii ishee kanarra tuqxanii kontiinii jechuu hin dagatinaa jechuudha. Mallattoo ishee kanarra tuquu hin dagatinaa. Kontiinii akka jettaniin egaa haala kanaatiin eegaleeti jira. Kun akkaawuntii koo isan teestii gochuudhaaf qarshii ittiin hojjedhedha jechuudha. Egaan wanti isin gootan waan ta'u qofaadha. Innis immoo share kan jettu share internet kan jettu ishee kanarra qofaa oonii godhattu jechuudha. Kanas immoo oonii godhachuu hin dagatinaa. Okay jedhaa yoonni akkasin okay jettan isin gaafate. Amma gaa hojii eegaleeti jira jechuudha. Maal ta'a notificationin gubbaa kanarraatii nuuf dhufeeti jira jechuudha. Akkuma agartan running jedhaa jira jechuudha. Kana jechuun qarshii hojjechuu eegaleeti jira. Amma gaa battala kana goonee kaasnee kun yeroo hundumaa oonii ta'uusaa cheekii godhanneennaan yoo nu rafaa jiraanne yoo nu bilbila keenya lafa keenya itti fayyadamne waan kan biraa yeroo nu hojjennu inni backgroundidhaan mining godha jechuudha. Akka maalitti hojjeta jechuudha wanti kuni yoo ni isiniif gochuudhaaf jechuudha. Namoonni baay'een keessan akkamittiinitu kun duwwaan qarshii nuuf argamse jettanii komee kaasuu dandeessu. Maybe kun akka mining jechuudha. Interneetii keessan sheerii waan gootaniif qofaa birrii isiniif kaffala jechuudha. Akkuma agartan share internet kan jettu ishee kanadha jechuudha. Interneetii keessan sheerii gootu fakkeenyaaf wifi fayyadamtu yoo ta'e wifiin keessan calma jedhee qooda lafatti badu backgroundidhaan inni cryptocurrency birrii isiniif funaanaa jechuudha. Okay. Karaan inni ittiin birrii argannu inni kan biraan immoo wanta ajaa'iba tokko jira jechuudha. Innis immoo parsantii 10 ol kan nuuf kaffaluuti danda'udha. Weebsaayitii isaaniirra yoo dhuftanii affiliate kan jettu jirti jechuudha. Akkuma agartan gubbaa kanarraati affiliate kan jettu as keessaatii argattu jechuudha. Kanarra yoo tuqxanii liinkii qofaa sheerii waan namaaf gootanii fi birrii isiniif kaffala jechuudha. Kun akkuma agartanii parsantii 10 isiniif kaffala jechuudha. Hedduu tokko kan namatti toludha. Itti fayyadamaaf salphaadha. Kanarratti immoo sheerii yoo goone immoo carraa qarshii argachuun keenya hedduu ol ka'a jechuudha. Kanaaf maal goona bakka kanarraati liinkicha koppii goone kana immoo telegiraamiidhaan ta'uu danda'a, feesbuukiidhaan ta'uu danda'a, bakka karaalee garaagaraadhaan sheerii goona. Namni instaalii godhata. Inni instaalii godhatu sunis irraa fayyadama. Isinis warri sheerii gootanis irraa fayyadamtu jechuudha. Kanaaf uumamaa tokko wanti isin rakkisu, wanti isin shakkisiisu hin jiru. Dhibbaaf dhibba ni kaffala jechuudha. Kan inni kaffalu doolaara 5 irraa kaasee jechuudha. Doolaara 5 ga'uudhaaf egaa guyyaa 2 yookiin guyyaa 3 caalaa isinitti fudhatu hojii addaa hin qabu jechuudha. Torbee tokko osoo isinitti fudhate iyyuu waan isin kassarsiisu wanta addaa isin aarsu hin qabu. Sababni isaa immoo backgroundidhaanitu birrii isiniif lakkaa'a jechuudha. Isin hojii addaa hojjettan hin qabdanii kun qofti oonii ta'uu ishee cheekii godhadhaa. Appilikeeshinii keessan irraa yeroo hundumaa isa kana oonii godhachuudhaan cheekii gochuu hin dagatinaa. Inni immoo backgroundidhaan birrii isiniif lakkaa'a jechuudha. Amma kun akkuma agartanii saantima Ameerikaa 7 naaf lakkaa'eetii jira jechuudha. Kana turtii daqiiqaa 30 wayii keessattidha jechuudha. Kan inni maayinii godhe interneetii koos aktiiviidha jechuudha. Kompiitararraas baneen ture waan ta'eef akkuma agartan osoo maa tokko ittiin bu'iin backgroundidhaan gatiiman ishee kana oonii godheef qofaa birrii naaf lakkaa'a jechuudha. Kanaaf hojiin hojjettan jiru kan oonii godhatanii yoo raftanis yoo bilbila keessan lafa keessanis inni ofiisaatiinitu maayinii godha jechuudha. Kana fakkaata jechuudha. Weebsaayitiin isaaniis appilikeeshiniin isaaniis seera qabeessadha. Namoonni baay'een qarshii kan irraa argatanii ofii koosii sirriitti kan hin mirkaneeffadhee dhugaa kan ta'e qofaadha kan isiniif agarsiisu. Dhugaa kan ta'e qofaadha jechuudha. Kana jala murtanii beekuutii qabdu jechuudha. Appilikeeshinii hedduu torban kana isiniif gadhiisuudhaa fi qophii hundumaa xumuraatiin jira jechuudha. Teestii ergiin godhee sirriitti qarshii kaffaluu isaanii ergee adda baafadheen isiniif fida jechuudha. Okay, birrii immoo isaan fudhanna kan jedhuun isinitti agarsiisa jechuudha. Birrii keessan baafachuudhaa fi weebsaayitii isaanii irra dhuftaniitu payout kan jedhu isa kanarra tuqxu jechuudha. Maqaa weebsaayitii isaanii liinkii isaa description box jala jira. Al takkaa irra dhuftaniinaan ni bartu waan ta'eef oriijinaala isaa hangana isin rakkisu. Appilikeeshinii isaaniidhaan illee seenuu dandeessu jechuudha. Weebsaayitii isaanii appilikeeshinii isaanii keessa akka seentaniini request payout kan jettu kana ni tuqxu jechuudha.
kan akka tuqxaniini akkuma gartan gara website isaanii isin geessa jechuudha. Kanaaf application isaaniitti fayyadamtaniitu gara website isaanii dhuftu yeroo hundumaa malee maqaa website isaanii natti himne hin beekun jedhina. Application isaanii aan to'attu kan isin galmooftan garuu website isaanii irratti jechuudha. Okay, amma walii gallee jirra jedheetti yaada. Kanaafuu payout kan jettu ishee kanarraa al tokkootiif ni tuqxu. Payout kan jettu kanarra ergi tuqxanii birrii isin hojjettanii doolaara 2 kaasee hanga hojjettanii gaasintu beekaa 15-7 ta'uu danda'a. Akkuma gartan payout request gochuu dandeessu jechuudha. Yeroo isin doolaara 5 geessan ofii isaatiinitu karaa 2 isiniif fida jechuudha. Inni jalqabaan cryptocurrency dha jechuudha. Karaa bitcoin fudhachuu dandeessu. Coinbase warra qabdan guutummaa guutuutti karaa ittiin PayPal yookiin immoo bitcoin banattan isin barsiisan ture waan ta'eef warri PayPal qabdan PayPal aan fudhattu, warri bitcoin qabdan immoo bitcoin aan fudhattu. Guyyaa borii viidiyoo kan inni isiniif gadhiisu jechuudha. Akkaataa itti birriin as keessaatii gara PayPal yookiin immoo gara bitcoinitti ba'uutii danda'u isinitti agarsiisa. Bitcoin irraallee karaa ittiin baankiidhaan furannu isinitti agarsiisa. Akkasumas immoo PayPal irraa warri qarshii nuu ba'uu dide jettanii komee kaasaa jirtan hunda isaa isiniif nan gadhiisa. Garuu laayikii dhachaadha kan abdiin akkutee jiru. Kana kan viidiyoo gaggaariin hojjenne na godhe tokkoffaan viyuu dhabuudha, lammaffaan immoo viyuu qofaa osoo hin taane laayikiin qabu jechuudha. Abdii nama kutachaadha. Barnoota gaggaarii gadhiisuudhaaf anis irraa fayyadamaa ta'uun qaba. Kana jala murtanii beekuun qabdu. Waa hedduu barnoota gurguddaa isiniif nan dabarsan ture garuu maal godha viyuun hin jiru taanaan faayidaan qabu jechuudha. Okay, jaalala naaf qabdan comment gochuudhaan, like gochuudhaan, share gochuudhaan natti agarsiisaa isiniin jedha. Yeroo ta'uun deebinee galagarutti gaa nagaan naaf tura. Waadaadha. Akkaataa itti withdraw as keessaa goonu immoo isinitti agarsiisa. Mastiin bye bye.